Ishee obboloota koo nagaa keessan nagaa kooti fayyaa kooti ijoollee mana madaamii jirtu an akka tiyyaa obboleettiin akka tiyyaa nagaa keessan ijoollee kiristaanas ta'e peenxes ta'e osiliivas ta'e hundi keessanoo naa jirtu ani jira galata rabbii waaqayyoodha galatoomuu jirra kina warra geenye anarraan nu ga'e boros nu dadhabu jechuudha rabbiin keenya ijoo ani meediyaa kanarratti ba'ee haasa'uu jaaladhu. Aseeti simbee irratti ba'ee viidiyoon adda addaa kanan gallakkisan dhugaa hin ba'u ture. Ziigaa micayyoo takkaatu har'a baay'ee na aarsee gadi ba'e jechuudha. Maaliif ani zeegashiitti sinittan hima irraa baraddaa irraa hubaddaa obboloota ko irraa baraddaa dhugaa rabbi sinittan hima. Micayyoo wayiiti biyyatti ol hin beennu biyyumaan baa kanatti ol beennu biyyi ishii fagoo dhiyeessinaan jetteeyyudha. Fagoodha biyyi ishii anas hin jedhamne jechuudha. Amma biyya alaa kanatti ol barre ishii mana obboleettiitti hojjetti anis mana obboleettiittan hojjedhe jechuudha. Micayyoon tun erga biyyaa baate waggaa 8 fi ji'a 6. Dhaggeeffadhu obboleettiiti mana madaamii hojjettu an akka tiyyaa an akka xaarrattee hin bultu an dalagattee bultu. An dafqa namaan nyaanne an akka tiyyaa an xaarrattee dafqa keetiin bultu. Dhaggeeffadhu dafqa kee akkatti qabattu. Dhugaa rabbii irraa baratta malee wannan biraati fi waa tokkoof asirratti ba'uu fi mutan isumas sinitti dhaammadha amma obbolummaa amma micayyoo sun an waggaa 8 fi ji'a 6 miti nama an biraati irratti hin arganne obboleewwanumaa fi warruma irratti argatte yeroo hunda jechuudha sanuu maalirraan arganna reemma beektu gabaa gurraacha irraan erganna baankii irraan ergannaa qaata dhiisi maalfi achirraan shaggaadha amma gabaa gurraacha irraan erge suni waraqaa ragaan qabnu mitiire waraqaa ragaan qabnu odoo baankii irraan erganne maqaa abbaa saniitii fi akkaawuntiin abbaa sanii maatabaa rukutamee jira waan ta'eef ragaa qabdi jechuudha. Amma micayyoon tun gizee biyyaa baatu warri biyya alaa huccii jedhu huccuu isaan haa godhu. Huccii jedhu ijoollee daa'ima amma odaa horii kee hedduu xixiqquma tana fuudhanii tas darbu. Ishiin dhufte akkaawuntii odoon baafanne dhufte odoo haa tokko hin beekne dhufte. Dhugaan baankirree gara itti garagaru hin beeknetti dhufaa ture gizee duraa san jechuudha. Amma micayyoon tun waggaa 8 fi ji'a 6 odoon galiin hojjette jechuudha. Amma birri san obboleewwanumaa fi warrarratti argatte. Omaan beektu dhugaa omaan beektu. Akka namaa sanirree namarraa tiiktook irraa feesbuuk irraan bartee ta'u namatti tokkotti hin ergettu. Sanuma irratti ani ragaan taafii ture. Amma micayyoon tun mana lafa si binnee irratti si ijaarreedha. Barana nan galootti irratti dabaladhu waggaa tokko. Irratti dabaladhu ta'u mana guddaa si ijaarre waan ta'eef birriin kee singa'u si hanqata jedhu mana guddaa ijaarre irrumatti dabalata. Odoo dabalattu waggaa 8 fi ji'a 6 guutte amma erga galtee ji'a 3 iyyuu hin guunne jechuudha. Galtee ijoomee warra akkanatti obboleewwan maal turuu tokko boraafatanii dhalatan garuu amma gallaan micayyoo ammana ijaaranii dhiisa ta'u oolaa miti indaaqqoo kottee lamaarraatti ishiin binneef birri ishiis sumni hin qabdu. Birri ishiin qabdu mana sanis hin ijaarre fi lafa sanis hin binnee fi akkasitti micayyoo sun cinqatii taate engadde kan waliin haasofnee dhufneyyuu biyya alaa waan jammare birriini 300 naman ga'u anuu yoon gargaare anoo bormaalan ta'a akkam jirutti oonan gargaare silaa birri nama odoo qallaalee ta'e akka durii gizee dur deemnu san rakkoo hin qabu amma meeqa akka fixatu laala amma micayyoo sun waan gootu dhabdee kaleessaa engadde waliin haasofne kalee ittuman bilbilaa hin kaastu achi tokko galgala keessa naa kaasee maallaan jedha maal ishiin mana yaala jirtiyuudha si dubbisuu hin dandeessu maal taate fayyaa miti qoricha midhaan facaasassan marzii beektu miti marzii namni wallaalin jiru isa batabbattee diddeedha isa batabbattee diddee waan gootu dhabde ijoo dhugaa rabbii waggaa asirratti ijoolleen baatee haasoftu qoosaa ittiin guurina dhaggeeffadhaa irraa hubadha. Eenyu namaniina nama dhiisa ta'e harka kanaa fi harka kana namaniina eenyumarraa obbaa jechuudha. Dhugaa waaqa gizeen irraa namni amanummaan namaa fi rabbii tokko amana.
Arama micayyoo san qabeenya ishiitiin boo lubbuma ishiituyyuu marzii san jalaa bahitti akkamitti baatin jedha. Akkamitti yaallamti birrii ishii fixanii. Akkamitti dhuftis biyya alaa haftoodhatu lubbuma ishiitu akkamitti baatin jedha. Ijoo qimamii waan mana madaamii maqaa waaqatiin warri buukii hin qabne jalaa ta'e buukii keessan baafadhaa irratti nagadda. Warri qabda immoo buukii keessan hin ergatiin nama takka irratti. Warri mana ni ijaarran immoo buukii keessan irratti qabadhaa ta'u gizee galtan maraxanii iyyuu bitachuu baattan. Birriin keessan an hojjetatte buukii keetirra waan ta'eef si'alaan dhumne waan ta'eef sammuun kee boqonnaa argata. Manaayyuun bitiin sammuun keetu boqonnaa argata. Hojjechuu bichaan laalina gurachuu yaala ijoollee nuu ofiin taane dhugaa waaqa namaa godhuu malee keessattuu warri goone fi nuttas gargaree dhaqaatan hin ta'a. Kanaaf maal goone seetan hin guduunfanna hin hojjetanna hojjetachuu bichaa adoon ta'in guduunfachuu yaala. Dhugaa waaqaa jiru mizeerra eenyumaa amanuun hafee jira namni amanamuun namaa qaataa hafeera. Kanaafan asirratti ba'ee haasa'uu dhaqeerra baay'ee naas baay'ee mucayyoon tun dhugaa jiru sinittani mazeegaa ishee minaan hin nyaattu boqoo lamoo qammasti na dhukkubeetti mudhii hidhatteet hojjetti xeenaan qabdu yeroo hunda warri biyyaa bilbileef nagaa kiyyeen fayyaa kiyyeen jedhattee kokkofaltee taasifte osaan irraa cifattee boojjatti hojjetatti boota hojjetatti jechuudha. Sixootaa amma madaami wanta isaan mani wayyaa ijoo dhugaa rabban isaanan hoyyeeffadha yeroo hunda dhugaa isaan mee akka barbaannetti jiraanna mana isaanii dhugaa waaqa waan barbaanne nu godhu uffata nuu bitu saamunaa shaampoo wanna isaan nu binne qibaatis wanna isaan nu godhan jiru. Isaan wayyi ijoollee biyyaan baaritutti dhugaa rabbi warra biyyaatirra. Amma madaami wani sixootaa gizee ramadaaniin kennu gizee kaaniin kennu uffata hoo bittanii fi in uffatti. Sixootaa kennan ibsan sumunii raastee ijoo waa tokko hin godhattu biyya irratti wa'uu naa taatettee jirgatti. Isaan garuu bineensatti ta'anii micayyoo fi dhugaa ishii nama duute dhugaa waaqaan jiraatu moo akkamiin ishii waan ana sammuun kiyyaa sirrii miti algaan kinoo algaarran taabula irriin hin qabne baay'ee nazaneef dhugaa baay'ee nazaneef nama azaziisa kana nazanne eenyudhaaf azan dhugaa rabbii baay'ee na aarseen. Kanaaf ijoollee mana madaami birrii keessan eenyumarrattu hin ergatina adaraa yaa ijoollee adaraan tiyasin biraa geessa olitti sheer kompiliit godha hundi keessanuu olii dhaggeeffadha. Ijoollee nama dhiisa harka keessan bitaa mirgaa nama hin eessirin jedha. Kanaaf waan hundaafuyyuu biiftuun abbaa laala sirrii dheedhedhanii. Kanaaf barumsa walirraa fudhadhaa. Ijoolleen meediyaa irratti hubatee haasofte hin kuusinaa maaliif haasoftee tallabaluu maaliidhaan jedhina woo qabattee dhufte irraa qobeeleffadhu irraa dhaggeeffadhu. Tiktokii kan ergan laaluu qabe waa baay'een baradde ijoollee keenyarra dhugaa waaqa waan baay'een baradde. Kanaaf olirraa baradhaa olii hubadhaa dhugaa waaqa maaliif asirratti dhiyaattee haasoftiin taltuun jedhatu hubadhaa dura jechuudha nama ifachuudha. Mee ishii eenyu amanna dhugaa rabbiin kanneen birrii keessan eenyumtuu funyaan sinaa qabata hoonu qabatan maal gojjoo teenyatti galla malee gojjoo teenya isaanitti galla sanana mana warra keenyatti hin gallu sheemidha maaliif bakka hojjetanneen nama taane mana keenyatti galla dhugaa waaqa. Kanaaf warri nyaatamtanii rabbiin sin gargaara. Ijoollee akka duunetti tapna malee akka kufnetti namnu anarraa kufee boruun ka'a jechuudha. Warri nyaatamne immoo farankaa keessanitti siraata ofitti godha yaa obboleettiitii. Olitti qabadhu, obbiratti irree qabadhu. Dhugaa waaqa sammuun kee akkana naan jedhan jette keessa baanii waasi yoo qabaatte deemni kossasi naan jedhan jette. Ati irraa dhalatte moo isi guddifatanii jedhan keessa ba'een. Sirriidhaa wanni akkana jira yaa ijoollee. Asirratti kan haasa'uun kiyya waan tokkoofi miti. Hubadhaa dhugaa waaqaa baay'ee sammuun kun na dhukkubeera. Baay'ee maal gifti ta'u nyaata babbadeeni gizee ilmoo isaanii galtee boqonnaadhaa galtee har'a garuu birri ishii dhabdee akkanatti sadarkaa duwwaatirraan geessee ishiin boqonnaadhaa galtee har'a kinoo boqonnaa ishii mana yaalaati. Amma bilbila hookaase bilbila ishii qaxxitaan qabu immoo duraaf fayyadamtuttan bilbila inni hojjetu immoo kalee akkas naan jedhan abbaa baasaan beekonni. Sagalee naa deebise sun obboleetti ta'ee waan ishiin beeku dhiira garuu akkasitti kana jira. Adaraa yaa ijoollee birrii keessan maqaa waaqa teessan qabe. Namni akkatti hin kenniina harki kunuu leebaa waan horsaamte dhugaa waaqaa dhugaa siniin jedhama. Ani isa dhugaa sinitti
Kanaaf adaraa keessa